Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Akkasumas gama maatii chaanala kanaa warreen dhufin sabskiraayib godhuudhaan gara maatii chaanala kanaa dhufuudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argatuudhaan itti boharanaa affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Biyyoonni Awurooppaatii fi Ameerikaan deeggarsa fayyaa Itoophiyaaf taasisaa turan adda kutuu beeksisanii jiru. Mootummaan immoo deeggarsa adda cite kana beekuudhaan yookaan hubatuudhaan deeggarsa seektara fayyaatiif taasisu cimsee akka itti fufuu qabu hubachiisanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fulla'uudhaan haleellaa raawwateen kan milkaa'e akka ta'e yoo ibsu gama mootummaatiin immoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa waraana bilisummaa Oromootii fi hidhattoota naannoo Amaaraa harka 90 mancaafne jechuudhaan ibsa kennee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa isin kenna. Oduun itti aanu mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota 36 irratti uggura imalaa gara Ameerikaa taasifamu irratti kaa'ee jira. Uggurri imalaa kun immoo Eertiraa dabalatee biyyoota 12 irratti hojiitti hiikamee jira yookaan itti jalqabamee jira. Guutuu oduu kanneen wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Biyyoonni Awurooppaa Itoophiyaa damee fayyaa irratti deeggarsa taasisaa turan guutumatti adda kutuun dhagahamee jira. Ameerikaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa hundi waggoota dheeraaf damee fayyaa Itoophiyaa deeggaruu fi gargaaraa turan deeggarsa isaanii guutumatti dhaabuu isaanii ergamaan gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'aa Itoophiyaa Dr. Awweqa Xaasoo himanii jiru. Ameerikaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa hundi deeggarsa taasisaa turan tasa guutumatti dhaabuun rakkoo fayyaa biyyattii daran walxaxaa taasisuu akka danda'u ibsanii jiru. Itoophiyaan waggoota dheeraaf deeggarsa damee fayyaaf gootu keessaa harka 3 keessaa tokko biyyoota arjooman irraa argataa akka turte kan yaadachiisan Dr. Awweqan mootummaan deeggarsi deeggartoonni dhaaban kun damee fayyaa irratti dhiibbaa hamaa akka qabu beekee of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhuu qabus yaadachiisee jira. Biyyoonni kunneen deeggarsa Itoophiyaaf godhan dhaabuuf akka sababaatti kan dhiyeessan lola Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti uumamee fi waldhabdee baha jiddu galeessatti uumame akka ta'es eeranii jiru. Murteen kun damicha irratti dhiibbaan fidu salphaa akka hin taane kan eeran biyyoonni deeggarsa kana taasisaa turan kan adda kutan Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdom, Kanaadaa, Fiinlaand, Deenmaark, Swiizerlaandii fi kanneen biroos akka jiran eeramee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin taasisaa jiru irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Hanga funyaan Finfinnee fulla'uudhaan haleellaa raawwataa jiruun injifannoo boonsaa argataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Mootummaanis gama isaati ibsa baasee jira. Ibsa baaseen immoo waraana bilisummaa Oromootii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an parsantii 90 kan mancaasan akka ta'e ibsee jira. Kana Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa dubbatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fulla'uudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawa magaalaa Finfinneerraa kaleessa gabaabaa yookaan kiiloomeetira xiqqaa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuudhaan miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiisee fi injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 15/2025 funyaan Finfinnee jalatti aanaa muloo ganda muloo faallee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu madeessee hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisuun kan harkaan qabeessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gama isaaniitirraa baate ibsitee jirti. Loltoota ja'a battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu gama meeshaatiin immoo AKM yookaan kilaashii 6 fi hidhannoo dugdaa hedduu kan hiikkate akka ta'es beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaallee loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Shanan Koolutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamatii fi kan lubbuu akka dhaqqabsiise beeksisee jira.
Waxabajjii 14,2025 Arsii Bahaa Aanaa Shanan Kooluu ganda cabbii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 9 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansisee fi 5 immoo madoon kan adabe akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaanis AKM 5 loltoota mootummaa irraa hiikkatus beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaatillee ibsi kennamee jira. Ajajaan waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yaada kenneen yookaan immoo yaada kenneen rakkoo nageenya naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa jiru gara guddaa kan to'atan akka ta'e ibsee jira. አሁን 90% በሚገባ በተጨባጭ በሪፖርት ማቅረብ የሚችለው 90% መተናቸዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru walqabsiisee haasaa taasiseen hidhattoota naannoo kanneen keessatti socho'an irratti tarkaanfii cimaa fudhatuudhaan harka guddaa akka mancaasan himanii jiru. Tarkaanfii fudhataniin waraana bilisummaa Oromootii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an parsantii 90 kan mancaasan akka ta'e ibsee jira. Akkasumas haalli nageenya naannolee kana lamaanii kan isaan hiyyaachifne akka ta'e kan dubbate yoo ta'u kun immoo qeeqa kaasee jira. Gara waraana bilisummaa Oromootiin kan jedhame waraanni bilisummaa balleessine isaan jedhan kan funyaan Finfinnee jalatti isaan haleelaa jiru kun ragaa qabatama mul'atudha jechuudhaan haleellaa kaleessa waxabajjii 15,2025 funyaan Finfinnee jalatti aanaa muloo gandaaf muloo faalletti raawwate akka fakkeenyatti kaa'ee jira. Gara biraatiin immoo kaleessuma Jeneraalonni isaanii wal gahanii marii taasisan irratti gareetti wal qooduudhaan wal falmaa kan oolan akka ta'ee fi wal dura dhaabbannaan akka ture kan dhagahame keessoo isaaniitti iccitiin baatee ibsitee jirti. Qabxiilee itti wal mormaa oolan keessaa waraanni isaanii gahumsa dhabuu, baay'inni isaanii umriin isaanii lolaaf kan hin gahin ta'uu akkasumas muuxannoo lolaa kan hin qabnee fi kan baaragan ta'uun miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisaa jiru akka ta'e. Kanarraa kan ka'e nageenya fiduu kan hin dandeenye akka ta'e wal dura dhaabbatuudhaan wal mormaa akka oolan dhagahamee ture. Walumaa galatti haalli qabatama lafarra jiruu fi ibsi jeneraalichi kenne kan wal hin ginne akka ta'e qaamonni hedduun yaada irratti kennanii jiru. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota 36 irratti uggura imalaa kaa'uuf akka deemu beeksisee jira. Gaazexaan Washington Post akka gabaasetti bulchiinsi pirezidaanti Doonaald Tiraamp Itoophiyaa, Masrii fi Jibuutii dabalatee biyyoota 36 tarree kana keessatti jiran keessatti galchuu gabaasee jira. Tarreen kun biyyoota Afrikaa 25 kan hammate yoo ta'u wiixata darbe irraa eegalee lammiilee Eertiraa dabalatee lammiileen biyyoota 12 Ameerikaa akka hin seenne dhorgamanii jiru. Akka gaazexaan Washington Post gabaasetti yaadannoo keessoo ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa baheen biyyoonni Afrikaa 25 uggurri kun kan irratti kaa'ame ta'uu mirkaneessee jira. Gara biraatiin immoo Itoophiyaa, Masrii, Jibuutii, Naayijeeriyaa fi Suudaan kibbaa kanneen tarree kana keessatti hammataman akka ta'e ibsame. Murteen kun yoo hojiirra oole lakkoofsi biyyoota bulchiinsi pirezidaanti Doonaald Tiraampiin lammiileen isaanii Ameerikaa akka hin seenne dhorgamanii 48tti ol guddata jedhamee jira. Yaadannoo keessoo kana ministeerri haajaa alaa US Marco Rubio mallatteessee fi The Washington Post kan ilaale yoo ta'u dippiloomaatota US biyyoota 36 keessatti hojjetan kanneen daangaa imalaa fi saaxilamuu danda'an irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Yaadannoo kana keessatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota 36 uggura viizaa akka hin qabaanneef guyyaa 60 keessatti haal duree ministeera dhimma alaa US'n kaa'ame guutuun akka isaanirra jiraatu Washington Post gabaasee jira. Biyyoonni kunneen haal duree kana yoo hin guunne uggura viizaa guutuu yookaan immoo gartokkee isaan mudata jedhamee jira. Biyyoonni kunneen haal duree kaa'ame hin guunne taanaan uggurri imala yaadannoo kana keessatti yaadame yoom akka hojiirra oolu ammatti ifa hin taane. Biyyoota Afrikaa uggurri imalaa irra kaa'ame keessaa Angoolaa, Burkina Faso, Kaameruun, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Gaanaa fi Ivory Coast keessatti argamu. Walumaa galatti tarreen kun kan hammate biyyoota Afrikaa, biyyoota Kaaribiyaan, biyyoota jiddugaleessaa Eeshiyaa fi odola Paasifiik akka ta'es ifoomee jira. Oduu gara biraatiin immoo namichi qondaaltota mootummaa lama
Minisootatti ajjeese to'atamuun beekamee jira. Namichi ajjecha kana raawwate yookaan yakka kana raawwate namoota biroo heddullee ajjeesuuf karoora akka qabu himee jira. Namoota ajjeesuuf itti karoorfate keessaa takka Ilhaan Omar akka taates himee jira. Poolisiin nama kana erga to'ateen booda qorannoo dabalataa akka irratti gaggeessaa jirus beeksisee jira. Oduun inni itti aanu lolli Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Biyyoonni lamaanuu dabareedhaan haleellaa walirratti raawwataa jiran cimsanii itti fufanii jiran gamalachiiyyuu miidhaan guddaan dhaqqabaa akka jiru odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Haleellaa eda walirratti raawwataniinis miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee biyyoonni garaagaraa lolli kun kallattii akka hin jijjiirannee fi akka hin dheeranne yookaan hin bal'anne sochii isaanii jalqabanii jiru. Haaluma kanaan pireezidaantiin Tarkii Raasiib Xaayib Erdogaan Sooriyaan lola Iraanii fi Israa'el gidduu akka hin seenne waamicha taasisee jira. Akkasumas Jarmanii isaarraa ijjennoo isii ifoomsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Jarman Yohaannis Weedeel biyyi isaanii Yuunaayitid Kingdamii fi Faransaay waliin ta'uudhaan Iraan waliidhaan mariin nikuleeraa gaggeessuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Akkasumas waldhabdee biyyoota baha giddu galeessaa gidduutti yeroo kana uumamee fi biyyoonni garaagaraa furmaata barbaaduuf sochii kan jalqaban akka ta'es ibsee jira. Hundumaafuu nageenyi bu'uun barbaachisaa waan ta'eef akkuma addunyaa tanattis furmaanni itti barbaadamuu akka qabu akkasumas nutilleen nageenyi akka bu'u hawwina. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atuun dhaamsa keenna fi hawwiidhaan nagatti nu tura.